nam murteessuu ni dandeessa murtii tan inumaatu hordoftoota keenyaaf isiniif dhiiseewu firii jaalalaatis akkasuma naxumachaa jira maaliif akka if keessaan dhiibuu barbaadan maaliif mokkatti kana dhiibuu barbaadan ani fiifuu arra isaanii wajjin dhaabbadhee dhimmi isaanii na hadocheetiin tasaanii dubbachuu jira ammoo antiyyaafuu sanii oliin na jira beekadha rakkoon yoo rakkoo taate dheengadda san ani yaamne khalee san ani yaamne ayyaamichi qiyya ammaan tan rakkoon isiin nama birra geessiteettee kana dubbatu kana dila rakkoon guddoon isiirra buute san dila formaatan akkasii irra deemtee kalbaan ilkee fi qeensoon irraa gurtu san kan dubbatin gocha isiin arraba isiin godhaa jirtuun itti xiqqeessitee kabajaatii yaadu kabajaa isii seete sodaa itti xiqqeessite kabajaatiyya barammaati deebisaa naa deebi waan isin deebistee deebitee waan isin kabajaatiyya bar kabajaa isii seetee khimiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو تجعلا توب إلمان أورمو خان قولا الدنيا مرة غيستي أركمتن نجيا في سلامان نقوكان أونيرا بركة كلين سرام بردسي سنارة كبون إسنين جا نجيا نا أولتني بولتني نا أولتني بغا نجيا نا جراتني إيغا روح مالدو مالتو هاريا مال كبتير فتي چونغي سنين أولمو وان أجائبا وان هاريا وان بايي نمغدي سوسو أرانتنا كبتي سنين لفاجرا gamanumaan hanga xumuraatti nu hordofaan dhaamsa kiyyaan isiniin jaa saayibni kiyya Jawaadeen akkasumatti giifti dureen Jawaadeedha Dr. Furmaateen osoo haasawaa fi dubbii keessa qacallootti dhageeffatanii yookaan hin hordofin baay'ee na komachaa jiranii komiin isaanii gaa akka malee qalbii na cabsitee haa ta'u garuu Jawaadee annama waa hubatu nama tasgabbaawa yoo jechi dachaa keessa jiraatillee gartee jecha san keessa adda baasee hubatu kan jarjarrettiin si beeka arra garuu baay'ee jarjartee osoo hin hubatin osoo addaan hin baafatin maaltu jaame waan achi keessatti haasawame san odoo sirritti dhageeffattee addanaa baafattee bareedaadhaan fakkaata ani yeroo kimia Furmaateen kimia qabde san maaliif hin dubbatini hin jenneen anaa miti kajee gaafuma kana fakkaatu kadhiyeesse anaa miti dhugaadhaa jechi ja'amee jira kajee immoo obboleessisii hafarsaadha gaafa Furmaateen kimia qabdee akkas gootu qeensarraa guurtu ilkee hundarraa guurtu jee gaafa sanuu hadoddee fi hin dubbanne arraan tana Furmaateen isaan qabanii haa jiraattu waliin gartee tarkaanfii irra fudhatanii wanni kun godhamnaan arraan tana akkamitti anas na barbaadee natti himtee gaafa sanuu hin dubbanne hamtuu si tana dubbachuudhaaf maaltu si kakaasee gaafin inni naa dhiyeesse deebisaan an deebiseefis viidiyoo masan jalaa viidiyoo afarsaatuuf jalaa ni jirti qilleensarra jirti deebiin an kanneefis achi jalaa hordofuu ni dandeessanii ammallee anilleen hanga tokko guututti illee ta'uu baattu ragaa haasawaa isiniif hin dhiyeessaa jechuudha daawwannee walitti deebina. Ammaan tan rakkoon isiin nama birra geessiteettee kana dubbatu kana dila rakkoon guddoon isiirra buute san dila formaatan akkasii irra deemtee kalbaan ilkee fi qeensoon irraa gurtu san kan dubbatin ammaan tan isiitu kana godhu jira magaalaa keessaan bareetti ta'e qabaddu ilmoo namarraa baafte jettee natti haasawuun kee kun hedduu takka garaa kana keessatti deebiin nyaachuu jira. Maaliif caalaan ka gaafa sun dubbatin arrawaan kana kaasee edena dubbatee teettu na raffisuu didee arra kana oolee kara kee deebi'ee beekadhu. Maaltu si dubbise ka gaafa hin dubbatin isiin tana hanganumaati kabajaan ati isiidhaaf qabdu diluma hammeenyi dila kana isii si goote ka silaa alagaa saniif dubbattee ka silaa isii callisuun kee kun maal jechuu. Kana ta'ee osoo jiru caalaa jecha kana fayyadameedha. Gaafa Furmaateen kimia akkas gootu san maaliif hin dubbatinii ani hin jenneen gaafiin irra dhiyaatte malee deebiin an kanneefis viidiyoo san keessaa hordofuu ni dandeessanii jechuudha. Jawaade Dr. Furmaatee maaliif akka yeroo hedduu gama kiyya kanatti isin laaffattu yookaan isin shakkiin anarraa qabdan maal akka ta'e beekuun baay'ee na rakkisee jira. Hojii rafan qaama guutuudhaa jettee Oromoon. Takkaa hamtuu ta'e anaa dubbatu yoo dhageessanii jiraattan ragaadhaan as baasuu ni dandeessanii ilmaan Oromootis hordoftoonni keenya bikka jiran mararraa warri nu hordofaa jiran
haasoo amma dura haasomee fi viidiyoo ammaan dura qilleensarra oorte hundaa'u hordofaa jiranii achi keessaa ragaan dogoggora yooniin kan hin qabaadhu taate baasanii na fiduu ni dandeessanii nam murteessuu ni dandeessan murtii tan inumaatu hordoftoota keenyaaf isiniif hin dhiiseewu. Firii jaalalaatis akkasuma na komachaa jira. Maaliif akka if keessaa na dhiibuu barbaadan? Maaliif mokkatti akka na dhiibuu barbaadan? Ani fiifuu arra isaanii wajjin dhaabbadhee dhimmi isaanii na hatoocheetiin tasaanii dubbachuu jira ammoo antiyyaafuu sanii oliin na jira beekadhaa rakkoon yoo rakkoo taate. Dheengadda san ani yaamne kalee san ani yaamne. An yaamichi qiyya dheengadda dura bubbulte yeroo marraa duraa osoo isiin furmaate harkaa hin seenin dura irraa hin barbaadu jira isa. Deebisaan akka nuti dhaamsaan kaayaa fi tures viidiyoolee xiyyataa ammaan dura deebitaniif duuba deebitanii ilaaluu ni dandeessan. Isiifis obboleessisii kanaafis obboleessa xiqqaasaniif illee jechuudha. Namaas deebi'ee deebii naa kan nuun dhabe. Bilbilaanis akkasumattiin hordofaa ture barbaadaa ture. Deebii naan kan namne bilbila na jalaa qilleensarratti hawwaluufaa eegalan. Hidhuu na jalaa jechuudha biizii na jalaa galchuu akkaan isarratti buusee gartee bilbilli kiyyatti bu'ee ani isan harkannee godhaa ture. Tan wal quba qabanii fi wal quban qaban jechuudha ammoo qaamaan illee hojii jiraatanii waan gochaa amma deemaa jiru kanarratti illee wal quba qabaachuu baatan namni wal quban qaban jechuu hin danda'a wal quba qaban obboleeyyanii afaan iyyoo har'aan tana isiidhaaf loluu fi maal garsiisellee keessisaa garuu immoo waan obboleettiin dalaydu hamtuus taate toltuus taate numa deeggara. Kanaafuu ani isa barbaaduun kuyya bubbulte dheengadda immoo aboona barbaadde jeni maaliif na barbaaddaa jee na dhufe manatti na dhufeemi alhamdulillah baga dhufte si barbaadaan ture ergaa si kaayan ture bilbilaanis si barbaadaan ture wanni si barbaadeef takka dhuufuun dhiirummaa lama dhuufuun ammoo harrummaa dandeessa obboleettii ta'e qabachuu baannaan ammoo waan isiirra gahatiif akka nam tokko gaafachuu hin dandeenye nallee gaafachuu hin dandeenye rakkoo isiin namarra geessistu hundaafu caalaan itti gaafatama akka hin qabne gartee sitti dabarfachuuf waan kana siin jaa ilmaan Oromootii fi ija kaameeraa duratti jee dhaamsa kiyyatti dabarfadhe mananne ammattee na arrabsitee naan jee kaleessa san anaa nam tokko na bira hin jirre anaa mucaa kiyya Akimat deebisee dheengadda duraan gaa Akima geessee bira oolee quba qabdanii dubbadheen ture itti deebisee doktorichaan gartee cheekaappii jechuu goosisee alhamdulillah naa wayyaa'ee galanni rabbiif haa ta'u ol deebi'ee anaa ijoollee xiyyaa wajjin mana kana jiru. Naa if kuban qabne naa takka kuban qabne qophii takka irra hin jirre natti ol seene maali boo maaltu tanaan dhufe maal barbaade dhufte har'oo maaltu si deebise jennaan bar dubbiitee kalee naan jette saniin na keessa bulee akkam isiin jaartii ta'e turte haadha ilmaan keetiiti osoo deebii isiidhaaf hin dhimmamin har'a alagaa wajjin dhaabbattee har'a akkamitti hamtuu isii natti haasa'uu dandeesse gaafa isiin furmaateen isii akkas gootu hoo hin dubbanne har'a isiin furmaatee ilmoo garaabee itumte gurra nyaatte kanaan jettu akkamitti isaanii hojii alagaa hojii dhaabbattee dhimmamtee naan jee deebiin an kanneefis viidiyoo tiyyaa bitasaa jalattis deemaa laalaa sanboota yoon badii qabaadhee homiis taanaan badiis taanaan murtii teessan isinirraa hin eeggadha isinii addaan nu baasanaaf ijo'aa deebii furmaatees yooniin hamtuu isaanirra dalagaa jiraadhees badii murtii isin nan murtan takkallee uniin furadhaan. Jara sanii hojii waneettuu dhaadattu harka furmaatee seente furmaateen akka inumaatu silaa gocha isiin achi keessaa dhaadachaa jirtuun gocha isiin arraba isiin godhaa jirtuun itti xiqqeessitee kabajaatii yaadu kabajaa isii seete. Sodaa itti xiqqeessite kabajaatiyya. Barammaatti deebisaan haa deebisu waan isin deebistu. Dhaggeeffatee deebitee waan isin kabajaatiyya bar kabajaa isii seetee himee kabajaatiyya furmaateen bar anaa fi saayibummaatti yaabite jawaatee jidduu jirtu san. Waan wajji nyaanne san jawaatee waan na kabajuuf jecha gurbaan kun jarra kun wal kabajaa itteeti kabajaati yaamnarraa qaanfattee isii dhiiftee kanaan isin hin jaa yoo dhugaa san kan dubbannu taate har'a anaa bira jira firii jaalalaa bira jira hordoftoonniinis bira jiran du'aayinis anilleen akkasitti alhamdulillaahi du'aayin teessan oguma takka illee na biraa jiraatuun isin hin jaa gorsa keessaniis niin fudhadhaa qeeqa keessaniis niin fudhadhaa kana arrabsellee niin jaaladhaa kana jaalatellee niin jaaladhaa hunda keessanuu isin hin jaaladhaa. Nu hundinuu isa bira dhaabbanneeti hanga dandeenyetti yoo akka carraatti gartee carraa forsaa isaanii mijeeffatanii namaa bira hin jirre gartee dhufanii ni dhufu yaalii godhan malee hanga dandeenyutti carraa ani immoo kophaan jira bakka tanatti. Dibichi waraabessi daaloo nyaate burrees numa nyaataan san tajaajileen jeesan dhuguma dubbadheen ture viidiyoo dabarte keessattis arra hamtuun isaa hamtuuti yaa hamtuun isarra geessine bira hin geessu jechuu xiyyaa miti.
yoom na dhufanii anaa kophaa as taa'u jiru ijoolleetti yaa hojjetaa jiru amma kaleessa san yeroo inni dhufee akkasitti dhaadatu san baga goote anaa jira maarree jee xarraq jee asii akka dhiira nafiif godhu san khayee isaa wajjin qabsoo ol qabee wanta jechuu wallaalle anaaf quban qabne narra dhufee akka carraa ta'ee bilbila keessaas maallaqa hin qabu hardi isatti illee bilbiluu fi yoo jidduutti ijoolleen tiyyanarraa miidhamte anaa ifiifuu kophaa ijoollee guddisu jiru intalti san hara ittiin namiitu haala mijjeeffataa jirti. Isaanii wajjin marii godhee kadhufu yoo taate anumaan miidhama malee namni biraa hin miidhamu maaliif saayiboonni kiyyaa fi warri amma na komatu kun hundinuu nam tokkollee na bira hin jiru akka carraati dagunna seenee jechuudha kaatee isa san qabdee maa waan godhinii yoo kajechuu taate anaaf inni ol qabna ijoollee tiyyatan eenyu bira jira namni jeeyini bakka irraa hangalletti hin loluu jan namni beekaatis jala kufuun ni jirti. Yoon qophaa'ee jiraadhe ijoollee tiyya bakka takka kaayyadhee jiraadhe tarkaanfii barbaachisu hundarra fudhachuudhaaf na dandeessisa anaan qophaa'in anaa ijoollee mucaa kiyyaa haqimarraa fidee asi qoonqoo nyaachisuudhaaf deemu qoonqoo godhee fi nyaachisuudhaaf deemu narra dhaabbate dhufe maaliif tarkaanfiin fudhatanii jechuu hin danda'aman hangaan anaaree fi hangaan ammoo fudhate wanni viidiyoo san qilleensarra dafee tattamaan kaayeefu jara nuti quba qabnu gartee diina dhugaa san tahee achi bahee namuu beeynu san malettis khabiraatis kan nuti quban qabne gartee dhimma keessa hin jiru jennee gartee nuti illee hin shakkine akka keessa harka qabu haa arku namuu jecha isaa kanarraa isaanummaanuu kunuu ergaadha jeerin jira ilmaan oromoo waan nu jiddu murteessanis akkumaan jeesanitti achirratti oguu harkan aboo maaltu tanaan ta'e naan jechuu qabdan malee maaliif kana goote naan jechuu qabdan narraa hubachuu qabdan malee daftanii hara komiitti jarjartanii firraa namachi tufuuqan firraa namachi dhiibuun kun waan bareedaa natti hin fakkaanne garuu baga gootanii nama wal jaalatu wal komata nama wal jaalatu walitti aaraa galatoomaa Dr. Furmaatee illee baay'een wajjin dhaabbatee waa hedduun wajjin taabee waa hedduun wajjin godhe haa galatoomuu galata nu biraa qaba jettee anillee akkasumas na biraa galata qabdanii deebiin kanneefis guyyaa san oguu gallakkisanillee kabajaa isii seeteen taltisan malee kabajaatiyyaaf isii gadhiisan malee odoo ilmaan kiyya san bakka isaan jiran beekanii qabanii waliin jiraatanii har'a gadin dhiisan ture garuu immoo yoo isii san achi miidhanii waa godhan ilmaan san bakka jiran isaanis hin beekan anis waan hin beekneef ijoollee caalaan nu dura miidhama caalaan kun obboleessa keenya kan joof isii gadhiisanidha qoonni ni naan ishee